Nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Sinqeetu ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የስንቄ ቤተሰቦች ድምጽን የምትሰሙ ሁላችሁም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን ለጾም አብይ ብያለሁ። በገስን ጌሶ መጉድቻን ኦርቶዶክስ ታተኒ arra kanan dhufeef akkuma argaa jirtan suuraa saba keenya kan saba Booranaa jechuudha. Uummata keenyaaf sagalee haa taanu, wanna qabnu immoo bira haa dhaabannu, miidhaan nama tokko miidhaa keenya jennee haa dhaabannu, sagalee haa taanu fi gargaarsa dadhabne sagaleedhaan miidiyaa irratti akka shifaanii argatan haa goonu jechuudha. Si jaalaa beekisoo hin ta'in miidhaan nama tokko nama miidhaa dhugaa irratti dubbachuudhaaf hedduu tokkoon gadde jechuudha. Maaliif ጊዜ haati ofii beela'e jettu ጊዜ ilmoon ofii itti boossu keessattuu immoo ጊዜ balleessaa keenya fi cubbuu keenyan jedhanii loowwan yoo dararaman hedduu namatti dhaga'ama dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Nutti deddeebi'ee jira garuu waaqayyo dhiifama isaa haa godhu. Balleessaa fi cubbuun keenya addunyaa guutee lafa san guutee kana godhaa jira waan ta'eef inni dhiifama isaatiin yaa yaadatu jechuun jaaladha. Garuu hanga dandeenyuun saba keenyaaf sagalee haa taanu, hundi keenya nutti haa dhaga'amu. Keessa wanna biraa hodhamne miidiyaa irratti akka shikaan argatan miidiyaan akka beeku addunyaa guutuun akka beeku haa taasifnu. Argitanii turtanii ortodoksii waa'ee irratti gisee waa'ee amantaatiin wanni sun dhufe hangam akka akkuma yeroo san gurraachi uffatamee karaa adda addaatiin sagalee ta'aa turame amma saba keenya oduu waliin qoodiin xiqqaa guddaarraa Oromoodha Amaaraadha osoo hin jedhin nama ta'uu keenya qofaan saba keenyaaf sagalee haa taanu isin jechuu barbaada. Dhugaa rabbii hedduu namatti dhaga'ama. Namni hanga foon namarraa dhumee lafeen nama lakkaa'amutti baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Garuu mooyyuu wanni hin taarre hin jiru. Dhugaa ani jechuu jecha hin qabu. Hundumaafuu wanni kun akka alamni beekee miidiyaan kun shifaanii argatee addunyaa guutuun beekee uummanni kun gargaaramuu fi akkasumas haalli ilaalcha mootummaa keenyaa baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Sabni keenya yookaan uummanni lammii Itoophiyaa odoo beela'ee sadarkaa kanarra jiru qamadiin nu qabnu oomishni nu qabnu Itoophiyaa dhiisatti Afrikaa guutuudhaaf addunyaa baay'ee gargaaruudhaaf kan jedhamu qoonqoo uummata keenyaa qabee keessattuu gabaree boocisa jechuudha. Karaa keenya osoo jiru baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Kumtaala 10 ol gabaree manatti ol kaawwachuu hin qabu. Magaazana mootummaati malee kan bituu naggaadeen bituu hin qabu jedhamee haala adda addaatu jira jechuudha gara keenya soo ta'e. Kanaaf bor waan beelofne tokko hin qabu. Kanaaf uummata keenyaaf sagalee haa taanu dhugaa rabbii yoo dubbanne gabareen kan qotate nyaachuu hin dandeenye. Dhugaa rabbiitti jechuudha. Kan qotate kan hin qonne gara beelatiin akkatti dararamaa jira. Kan qote sunuu akka nyaanne mootummaa soba isaatiif jedhee holola isaatiif jedhee ofiisaatii fayyadamuuf jedhee gororroo gabareetirraa qoonqoo isaaniitirraa fudhatee ofiisaatii magaazaa ofiitti galfachaa jira. Kanammoo eega galfatee uummata keenyaa gargaaru uummata keenya bira haa dhaabannu sagalee haa taanu uummata keenyaaf. Kan Afrikaadhaan gargaaramu kan addunyaa hundaan gargaaramu qamadii sun hin qabna eega ta'e eega ol kaawwamee maaf sabni Booranaa beela'a. Maaf dararama uummanni keenya. Maaf beelan maaf bishaan akkana ta'a. Kanaafuu hundumti keenya akka addunyaa guutuun beekutti Itoophiyaan maal akka jirtu jechuun sabni kun akka addunyaa irratti beekamutti akka mootummaan harka keessa galfatutti miidiyaan iddoo guddaa qaba waan ta'eef miidiyaan waan hedduu hojjechuu danda'a waan ta'eef kanaaf hundumti keenya hanga dandeenyu warri TikTokii fayyadamu TikTokii irratti warri YouTube fayyadamu YouTube irratti warri Facebook irratti karaa adda addaa Twitter hundarrattu uummata keenyaaf sagalee haa taanu walii galleetu uummata keenya sagalee hoo taane miidiyaa kanaan isaan hooguunne addunyaan hundi beeketoo mootummaan harka siinfachuu danda'a waan ta'eef kanas min jechuu barbaada. ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችንም አማራ ዘር ሳይንቆጥር ሰው በመሆናችን ህዝባችን ጋር እንቁም ነው የምላችሁ። ለሰው መርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ምንም ዘር ቋንቋ አያስቆጥረንም። ከዚህ በላይ ምንም ነገር አይመጣልንም። ሚዲያ ትልቅ አቅም አለውና ለሚዲያ ሽፋን እናርጋቸው። ሁላችንም ባለንበት ቦታ ላይ የነሱን ፕሮፋይል እየተጠቀምን በነሱን ፒክቸር ፎቶዎችን እየለቀም ለሚዲያ እናበቃቸው። እነዚህ ቤተሰቦቻችን ማለት ነው። እናት ስትራብ ልጅ ስትራብ ከብቶች እንደዚህ ሲያልቁ ማየት በጣም ከባድ ነው። ሁላችንም ከገበሬ ቤተሰብ ነው የመጣ ነው። ገበሬ በአሁኑ ሰዓት አርሶ መብላትና ማረፍ ባለበት ሰዓት እርሱ ደግሞ እየተሸገረ ነው። በተለያየ መንገድ ገበሬ እየተጎዳ ነው ያለውና ሁላችንም ይሄንን ነገር ድምጽ ነው የምለው። በእኛ አካባቢ ያለው ነገር ያርሰ ገበሬ ከ10 ኩንታል በታች ቤት ውስጥ እንዳይቀር
ብሎ መንግስት በመንግስት ኃይሎች ማለት ነው ከነሱ እየተወሰደ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር ምረዳ ከሆነ መንግስት ስንዴ ካለው በስንዴ በኩል እነሱ መርዳት ይችላል እንጂ ከገበሬ የስ ስለዚህ ይህንን ነው የምለው። እየተጠራችሁ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሰንብቱ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ይጠብቅ፣ ህዝቦቻችን ሰላሙን ያወርድልን። መልካም